Ani Enggak Israa'eli apa-apa. bari lammi Israa'eliiti baraan magaalaa Shaashee keessa guddadhe. Israel. Oi Oromo Israa'el nu jalaa rukutamaa dhiila garaan na dadhabe maal maqaa kiyyaa godha. miliyoona torbaatama wajji Israel lakkaawwanni Oromoo nuti miliyoona shan hongee jechuu baro. Bari beeksisa wayii dabarsite dhageettanii. Lammiin kiyya warri Yesuusi aman Kiristoosi aman hundinuu gara bakka isinii godhaa yoo lolligee gara keenya baqadhaa nuun jetteetti. Anamma deemuu qophiirra jira. Yesuus ergamu bari kiristaanonni kamiinuu mormu isintu morma malee. Yesuus ergamaa miti ennaa nuti. Ergamaadha waan ka erge ilma kiyya kanatti yoo amane hundinuu jireenya bara baraa argataa kan jedhu ergee bari waan. Ashannaa fi nagaan sifaatoo baga walitti deebina jirtu. Jira galata waaqa waca keessa jira amma fachuun obsi. Maali kaleessaas hirriba keessa jirta ammas waca keessa. Ollaa keetii barri urjii gurbaan kun. Eessa? Biyyatee. Shaashee moo nageen? Biyyatee. Alla jidduma kana. Ani Israa'eli bari lammi Israa'eliiti baraan magaalaa Shaashee keessa guddadhe. Israel. Oi Oromo Israa'el nu jalaa rukutamaa dhiila garaan na dadhabe maal maqaa kiyyaa godha. miliyoona torbaatama wajji Israel lakkaawwanni Oromoo nuti miliyoona shan hongee jechuu baro. Bari beeksisa wayii dabarsite dhageettanii. Lammiin kiyya warri Yesuusi aman Kiristoosi aman hundinuu gara bakka isinii godhaa yoo lolligee gara keenya baqadhaa nuun jetteetti. Anamma deemuu qophiirra jira. Amma biyya Arabaa gallakkisuun. Tun fudhattu isaa nama arrabsaa oola. Ummata qulqulluu bichaa kan nama arrabsine fudhatti. Akkas anaa fudhatu anuun hin fudhadha san. Barsiisaa tibbeessoo tokkoffaa aandanyaarra fudhatti. Eessan baasaboora kannaniif. Achi yaalalla. Maali anillee keessuma jira ani waan kana nama. Taaptaap godhaa jiran taaptaap godhaa miliyoona lama miliyoona shan kuma kudhan fidaa warra fe'amsoota quraana qaraan warri quraana qaruu dadhabe innaa xehinaa kal kawsaraa jedhu tokko. Ustaasa tanarra dhiifama wajjin dhugama rabbi mucayyoo wannoo sanii nasiraa san quraana akka hin qallanne dhoggaani yookaan barsiisa. No barri wanti mirqaanti waan godhan dhabanii miti wangeelas gayyaatee makaraati yoo feete booda. Ashannaa fi kana meeqoo itti lalabadha. Ashannaa fi koo. Nama waaqayyo. Quraana irraa malee hin baradhu warra wangeela. Har'a hin barattu. Quraana irraa yoo ta'e walii galla. Inshallah hayyee quraana si barsiisa. Har'a quraana hin qabdaa? Eegaa. Taaptaap godhaa jiran warri follow nan godhin follow godha. Manni kiyya kunis gaduma deema waliin ka'u dhibba jaha bira dabaluu dadhabe. Taaftaabii caalaa koppiliin kaa godhanii. Namata rukkute waaqayyoon. Hin qabu. Duba akkam si barsare banatti akkasumatti hin seekanna quraana akkasumatti hin seekakkanna sila. Amma wantoonni jechoonni kaleessa seekanne sana hunda fudhatte moo bakka sammuu teetii hojii akkam gootee jirta? Nan dagadhe abbee xiksii tokkicha nama gaafadha dheerra soqee dhabee ofirra. Boqonnaa biraa seekannu? Itti si dabalu. Aldeessa afaan nyaattaa hin jedhani koy. Ashannaa fi maa taaptaa uummanni godhaan jiru maal ta'e jiran maasaa bakku waan kuma sadii. Gadaa kana galchaafee gadaa bilisummaa kana. Kam inni? Gadaa bilisummaa ka inarra gadi qabee barreesse kana. Galche kaate. Gadam sifan tara galcha ustaz na hojjetu Eshidi modeesira naa kennaa kaa. Sifaan tam? Gadi galee kuno. Galee. Shaadaa haa qabatuufi. Gadaa koo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Alaikum salaam. Wayna arrabsi taariyaadha. Duruu moodeetara qabdaa barate. Arraan gaafa kafarteewu. Alhamdulillah dura. Narraa fuutanii bee ustaasa wallaa hin jiru na bira narra. Gamu. Dhugaa hin jiru naa kenname. Daa hin fuune laalime. Ele kunoo deebisee naa kennaa hin jiru ele kunoo. Dura naa kennamee ture hin jiru. Kafarte
TikTok ti kafartee. Kiristaana ol isinii galcha malee nama biraan tuqunaa kenna. Kalau mau Tikkenina ustaz biyya lafaa maal gooti mootii tara? Way. Os jedhi gurbaa ijoolleen nama jala haasa'uun yakka guddaa. kam shaadaa qabsiisan jettee nagalchinaan jette gada. Mucaaqee kennaa naannoo kennaa bari nama nagaa. Quraana qara'eera inni maashaallah. Ustaz ani dura shahaada maqabaa isiin waan ollaa tokko dhalanneef mala shahaadaa isaanii Aboon nama iccite harkadde iccite isiin haaf himta ka. Oyyo. Waa takka himnaa ila sin dhiisu. Wama biraa isa gaafa kaartaa waliin taphanneellee yoo himte sin dhiisu. Namni jalti isaa fi urjii beektan amma argadde jalti sana hullee argadde bar. Wallahi argadde amala isaa lachuu amala isaanii akka abaacaatti ittiin baradhamu uli abaacaa. Yoo gada hancufni takka afaanii si baate amma namni keessaan si barreessaan si dhiise kunoo jammaran fooloo godhu bari keessaan barreessuu fi mooreetaraan si kannaa gada amwaanan jedhe gaafa isiin lolteellee na soqaa rakkoo akka itti cadhisiisu natu beekaa isii. Heebanticha naan jedhame maqaa waan sodaatan yaa gooftaa naman dhoowwin isiin waan isiin godhuu turte jedhan bar mukarra baatee bar akka jaldeessaa achirraa akka isiin nama godhuu turte. Bishaan bara itti gadi fincaamte jedhanii bar. Gisee daa'imummaa dhugaa annaman gisee daa'imaa. Aga guddatte. Nuti dhiirri ol baanee achi gubbaa gadi fincoofne bishaanitti bishaan laayine. Aga guddatte yuusiin dharanniifi. Dubartii kana nyaara addattee jiree liqeemsitee bishaan ofii waraabbattee udaan sagaraa horiitii fi biyyeetti naqxee gubbaa baateetti gadi fincoofne. Aye, Kiristaanni jiru jiran. Kiristaana kana qabdan kun kana garuu gooftaa dhufte. Maasu hundaamummaa kaagisee daamummaa yaa argee illee godhee dabarse. Obboleettuma ishee Bashiir turte. Isa waan godhe farda yaabbadhee nama jedhaa gulufoo. Ajirraa amma Ente shaadaa yoo jira namni shaadaa qabatanis koota. Dambira jiru lakkoofsa barreeffatanii ustaz. Laati maal jedhe kan laati ooneen. Shaadaa jira jechaa jiru namni shaadaan bira jirtu lakkoofsa akka barreeffatanii. Laateera no kiristaana laateera. Lakkoofsa akka barreeffatan namni shaadaan bira jiru. Namni shaadaan bira jiru. Ibnu ni jira ibnu. Allahu. Kaisa. Urjii qaasaa. Maaluma qaara. Qain hanqas. Waay. Koppiliinki godhaanii kaasaa ishiiti. Koppiliinki yoo gootani waa'ee jaldeessaa irraa kaasee aga dhumaa isinitti hima. Qaamallee itti daballa. Waa takka nan bisu. Mana kana koppiliinki godhaa. Ana shaadama jiramu maal akkana lakkoofsa kana barreeffachuu. Urjii usme. Kun hundi maa lakkoofsa barreeffatare namni shaadaan bira jirtu qofti lakkoofsa akka barreeffadha obboleeyyan maal taata? Afaan Oromoo walii gallaame. Namni shaadaan bira jirtu qofti lakkoofsa akka barreeffadha. Nama kaan miti maa akkatti lakkoofsa gowwaan ta'in akaayish. Namni hundi maa akka lakkoofsa barreessa. Laation. Ayya namni shaadaan bira jirtu lakkoofsa sagal barreeffadha sagal. Maamme rakkoo isaanii. Shaadaan bira jirtu jechuudha. Ati teeti osseentee teetta. Ustaasa naga gaafatu nama meeqa dheebuu qaba. Anam haguma naga gaafadhu muddama osseenee naga gaafadhuuf. Nagaartuu. Shahaada fi nagaa gaafachuu maal to'atu? Gaaffiin qaba. Ayyee. Akkamitti salaamatti Yesuus Kiristoos na jeefamne. Mani. Maal jette? Hinduune yaa. Garuu immoo ragaawwanii saayinsawaa ta'an namoota amantichaan hordofuun mirkanaa'an jiru akkamittiin deebistu? Kiristaana moo Islaamaati ati? An kiristiyaana. Peenteedha moo Ortodoksii? Peenteedha. Okay. Akka Islaamaa akka Quraan hinduune jedha. Maal baanta akka seenaa maal jette akka kiristaana natti himuu jirta moo akka warra istirii? Iyyoo akka kiristiyaanaattis akka nama ragaa saayinsawaatti amanuutti sittin himaa gaaffiin koo maaloodha beektaa? Turanii Rooma fakkeenyaaf namoonni akka Joosiifas fa'aa kan jedhamu jaarraa tokkoffaa keessa kan jiraachaa turan mootummaa Roomaa keessallee kan turanii bara Yesuus Kiristoos itti fannifametti mootiin Roomaa bulchee Taayibeeriyees jedhama yoo dogoggoruu baadhee maqaansaa inni jiraachuu isaatiif ragaa afur duwwiitu jira.
Yesus Kiristoos namni jedhamu yookiin Yesus nama Naazreet. Wangeela yoon sii kenne okay Yesuus hin du'in akka wangeela yoon sii kenne boqonnaa. Wangeelarraa Wangeelarraa. hin duune jedhaa? Wan siifin kanna akka waaqayyo isa baraare. Hin fudhatta hin amantaa hin duune ni taami. Natti himi. Natti miti siin deebisaan. Maal na deebisa hin duune okay Ibroota boqonnaa 6:7 waaqayyo akkasitti du'e waan isa na baasime maammee koo achirratti arku maninis Ibrootaan 6:7 waaqayyoon akka isa baraare kadhata isaa akka isa dhage. Ya, sini bahasa Ustaz. Aku di sana atau? Ya, seperti sabar. Dah, ni gana majalah kayaknya nabira lulu kan, ni gana mazasa di nabira. Ansi baasu lafa inni itti fannifame. Kau wangeela keeti war walid Wangeeluma korraa. kunis quraanaa miti akkasii baasuu jira. Quraanaa mirkaneessii baasaa jira. Eshi naa baasime. Yoo Baay'een fakkeenya barbaada. okay yaa ono ayyee dubbisi in dubbistaa qoy kono. Bana dhumma wangeeluma keetirraaf bira okay. Yesuus biyya lafaa kanarra jemmoo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan mimmaaniin kadhataa fi waammata gara isa du'a isaas oolchuu danda'utti dhiyeesse. Okay, olbuti ammas. Sababiin ulfina waaqayyoof gad of deebisee of kenniteefis kadhanni isaa hin dhaga'ameef maarree dhugaadha du'aa kee eega. Okay, tole hold on du'aa kee hin jedhu. Yesuus Kiristoos imimmaaniin maali? Maa kolfuun? Jari gannaaf takka takkatti jechuun jira takka takkatti. Okay. Koi kai suuta laatee kee waan jarjar waan caafame waan ati caaftee midhaan hin caafne warra isa caafee miti waan caafame matsaafinis harka jira. Waan jedhe Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana irra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddoodhaan maal jedhe imimmaaniin booyaa turan imimmaanni beeytaami? Beeka. Okay, imimmaan dhangalaasaa ture iyyee hortee kadhataa fi waammata gara isa du'a oolchuu danda'utti dhiyeesse. Maal eenyutti dhiyeesse? Imimmaanii fi waammataan kadhataan booyee iyyee lallabe eenyutti dhiyeesse? Waaqayyoo abbaa. Waaqayyoo abbaa. Waaqayyoo inni itti dhiyeessan malee waaqayyoon biraan ni jira? Dhageera gaaffii koo itti fufure naagaleera yaadige. Nama kana masee jechuun inni xumurraa qoyata. Akka gootu Maatiyus 27:35 dhagi dubbisi. Osoo kanaan finne kanarraa gama sin utaallo qofa. Maalis kanarraa gama sin utaallo. Ishi dhaggeeffatu. Min fin in xumurraa na dhaggeeffatu kaa. Maal anaa fidee boqonnaa fidi naan jette akka Yesuus hin du'in boqonnaa irratti kan nu deema akka hin fannifamne. Suuraa boqonnaa biraallee seefin kan. lakkoofsa 3 dhagi. Aboo na dhaggeeffatu quraana wangeela keerra jirra. Quraanni kiyya Yesuus wohuma Yesuus du'ee fi jinniin dubatu wangeela kee dubbisna ani wangeela keetitti hin amanu baran. Atis quraana kootitti hin amantu. Dhagee al tokko callisii dhagee haasawa. Ragaan fideemii naan xumuraa dhaabbadhuun jarjariin goobasi. Wanti taasisaartu naa galaara. Xiksii tokko fuudhee isaa si garuu jiru dhaabbadhu. Xiksi atis quraana xiksuma takka nakkannite. Xiksii meeqa nakkannite? Tokko sitti muufi kuno suuraa 5. Qoy ani dhibban sitti mudeema qoy. Dhibban sitti mudeema qoy. Mee na dhaggeeffadhu maa jarjartati? Jajjaraan jiru. Why you rush? Calm down. If you go slow down, I'll go slow. If you speed, and it's not utala jechuudha. Okay? Yesuus Kiristoos imimmaanii fi kadhataa fi sagadaa fi lallaba eenyutti dhiyeesse dura? Waaqayyo abbaa. Waaqayyoo abbaa san malee waaqayyoon biraan ni jira? Jira. Waaqayyoo abbaa san malee waaqayyoon ni jira? Waaqayyoo lamaa fi waaqayyoo fuula qulqulluu sadan isaanii garuu waaqayyo. Fidi waaqayyoo ilma kan jedhu naa kan kiristaanaan sii ta'a. Dhaggeeffadha hin kijibe wangeela sarratti. Fidi naa kanni hin dubbadhu mana kana cufeetiin deemee waldaa dhaqee lallaba. Nin cufa amma mana amman cufa naa kanni waaqayyoo ilma kan jedhamu. Shiraqiiti mul'ata tokko 8 dubbisi. Mul'ata tokko 8 dhaqii dubbisi. Baasaa jiran baasi deeme. Katteettaa mul'ata tokko 8 dubbisi. Dhaggeeffadha afaan waan naan jette waaqayyoo ilma naan jette waaqayyoo ilma
miti. Baasiitii dubbisii sammuu kee hin Afaan dukkaneessin. dura wal hin baasin dura walii galuu qabna. Waaqayyoo ilma kan jedhamu caafamee jira. Seera uumarraa ilaan kan mul'ata Yohaannis. Eeyyee naan jedhe. Takka miti naan jedhe. Afaan qofaan haasa'u naan na biratti hin dalagu gobazii kiyya. Laateera. Boorii qoyobsi. Laateera. Baasteen dubbistuu tokko 8. Laateera. Afaan sana hin dhageessu afaan Oromoo. Nan dhagaa. Loojikiin qabdan Waaqayyo dhaggeeffadhu ansiisin arrabsine si arrabsuuf hin deemu sillee jeequu hin deemu waa barachuu waan beektu sirraa barachuu waan beektu anis waan beektu Callisiiti siin kennaa dhagii dubbifadhu. waan jedhe dura na dhaggeeffadhu kaa dura na dhaggeeffadhu gurbaa na dhaggeeffadhu Waaqayyo ilma kan jedhu caafamee jira. Dubbifadhu dhaqiitii sitti maan jira tokko Naan 8. dubbisaa eeyyeen jira naan jedhe dura uummannis ragaa haa ba'u jirana Waaqayyo ilma kan jedhamu jira. Ammati dhaqiitii dubbisii hin jiru yoo ta'e hin jiru Hin dubbisu naan jedhe dura soba kan kee duruu hin arke ofitti gartee konfidensii hin qabdu waan siin jedhe Waaqayyo abbaa kan jedhamu wangeela irratti argeen beeka maybe osoo hin dhalatiin hin argee beeka ati Waaqayyo ilma kan jedhu jira. Eeyyee jira. Okay ayyee baasi ustaad. Maatiyos 16 dhaqii baasi achirras jira xiqqii Bakkuma waan takka- kennaa bakkuma takka qofaan habaasi. Ish tokko 8 irra yoo dhattee ilaalte Qoy takka Ani isa waraanne bakka baasa. takkatuma san eessaan si baasa. maalum maal tokko dubbiin dubbistu maal isa 50 sii No kenna. waan si naa 50 kan bakkuma takka harkannaan furadhe bakkuma takka Waaqayyo ilma kan jedhu. Takkuma. Eeshi dhaqi tokko An- 8 dhaqi dubbisu. Okay dubbisi. Dubbisi. Waaqayyo gooftichi inni jiru inni ture inni dhufuuf jiru inni hundumaa danda'u ani alfaadhas oomeegaadhas jedha. Ol deebisii dubbisi torbaa kee dubbisi waan mataa si qabachiisu. Torbaa kee Gurba dubbisi. afaan Oromoo siif hin galu. Waan jette Waaqayyo ilma mee Waaqayyo ilma kan jedhu. Mee Dhaggeeffadhu mee al tokko nabsee dhaggeeffadhu tara gaggeetii waan al aboo tokko na dubbachiisu. niin kijibe jedhe dura Waaqayyo baasin. ilma kan jedhu jira naan jenne. Keessaa nan baasin. Akka keetti kan ifiifuu baa malee hin baasu. Waan Oi. siin jedhe mee eessatti dhaggeeffadhu afaan Oromoo haasa'u jirra. Naguma hin jarjarin hin utaalin keewwatatti kaanirraa kiyyattis gana achi deebuu deemna ibroota sanitti. Waan jedhe ati uummata dila kanarratti nama 1,100 jaarratti Waaqayyo ilma kan jedhu caafamee jira naan jenne. Naasofsiistaa al tokko calliste. Sekendii 30. Sinnaa seessisu dura deebi sakendii takkaa sinnaa seessisu. Bakka waan gochuu danda'a. Waan gochuu Borii wajjin danda'a. haasa'a. Uummata kan gootu. Nan baasin. No, sin baasu taa'e akkasumatti dhaggeeffadhu beektoota hojii haasa'a. Suuraa 33 No, 37 san irraa. suuraa miti suuraa fi waan fedhis. Bakka maaltoota akkuma as baatee nama 1,000 Bakka iyye. Loojikiin Dhiiraan keessan deemtee du'aadha. Utuu nama Kijibaa dhiisi. haasofsiistanii Gurba. Namni iyyuun bu'aan qabdu. Maqaa Dhiira gooftaa gartee Yesuus dhiiraa sin waaqeessinu deem dhiira Yesuus waaqessa. Kiristoos Dhiira kiyyaan waaqessu. Yesuus Dhiira Kiristoos waaqessu. awwaalamee nafni. Dhiira nama Yooma dhalateen eegee. waaqessu. Kana Inni haadha qabu alfaadha. waaqessu. Nama Inni nyaatu oomeegaadha. waaqessu. Nama Inni bara ajjeesan. baraan Nama jiraata. fannisan. Nama iyyu. Abbaa koo wayyoo Elooy Elii lamaa sabaqtanii jedhu. Hin waaqessu ammas. Oromoo waaqessa. Muhammadii Abiyyi qophee waaqessu nara Yesuus caala malee. Kiristoosiin hidhuullee hin danda'u. Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos Yesuus bara baraan Kiristoos jiraata. dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos nama bara baraan ajjeese. jiraata. Nama fannise akkanatti bara akkana Muhammadii fannisan. Akkana haadha fannisanii manaa ilma isaatiin akkana nama fannisanii bar. Suuraa Bar 33 Yesuus Kiristoos na dhaggeeffa. Yesuus nama dubartii qaama saalaatiin dhalatee bar. Haadha Nama manaa qaama ilma saalaatiin. isaatiif. Nama qaama saalaatiin. Yesuus Kiristoos nama qaama saalaatiin dhalatee bar. Nama qaama saalaatiin dhalatee bar. Dubartii keessa akka keetii harmeetee keessa booyaa gabbaate akkasin nama bee bar. Akkasi. Peenteen haariin dhuftu hin maraatti olii jechuudha. Tartiibatti jedhanii kijibeefuma waan jedha kottaa albaa kiristaanni eenyu dura dhufe boorrii fi kaan. Bakkuma takkamee kiristaanii biyya lafaarra jirtan bakkuma Yesuus Kiristoos Yesuus gartee Yesuus Waaqayyo ilma kan jedhu fida. Maali sobuun wangeela keessan irratti? Maali sobuun? Maali sobuun? Nama duun waaqessan nuti boonati. Bu'ii dhiisee jetteen tunis. Nama dhiira akka xiyyaa dhalatte akkamittiin waaqessan? Dhiira akka xiyyaa waaqessan aan jettani safuu hin waaqessu.
abadan. Waaqessun abadan. Insentumaa kan Eh? insentuma Maal jedhu? takka insentumaa kan Dhiira waaqessin aan jedhani an. irraa laaffisaa jinamri Ilma hin deessa ilma dhiiraa akkamitti waaqessan? insentu qaama No. bakka. Hin waaqessu. Booruu jirtu. Akkam oolte Abu Mu'aaz? Ajaa'iba. Dhiifama obbo. Nagaa. Yeroo namni waa rukutanii rukutaniisi. Baga jiraatte kam? Rakkoon qabu waan. Hmm? Wal arrabsuun illee gaarii deemiti. Maa dubana jala dhaggeeffachuu dide? Waan Keewwat. keessa waa dhugdu. Ani moo. Hayi. As jirti. Eessaa dhufteeti? Lubbumaan jirta? Nan jira simbiraa guyyaadhaami soomira jirtaami. Fageetaassa. Maal taatee Ganama. akkas ta'a? Maal ta'e? Maarree soomii kaatee jirtaami. Maastariin si fida. Maal yeroo jechuun ni jeekamaa godhuree? Akkasii. Wangeela fi Maal jechuun labbooftee naa fidin jettuun illee. hin fidu kaa isaa hin jira jettee mi'ati? Hin jira. Ayyanaa kan bakka. Biroota boqonnaa tokko deemee gaafadha. Ayyee. Waaqayyo ilma jira? Ilmi isaa Waaqayyo akka ta'e Waaqayyo abbaan iyyuu Akkas hin jenne. ilmaan Waaqayyoo Akkas hin jenne bar qortu. Akkas hin jenne bar. Sardamii yoo ta'u baatiin sardamii. No akkas hin jenne gaafin kiyya sii galee gurbaa waan hin gaafadhe. Ooyyo isinis eegalte gaa duris. Hin jijjiiramtu yoomiyyuusa waan jedhe ani gaafin kiyya maal ture? Gaafin kiyya maal ture? Uma buutus waa takka. Maali naa kannin jedhe? Jechuun Qalama naa kannin jedhe? Maali naa kannin jedhe? waa'ee abbummaas yoomuma namarraan faanas haa ta'u ijaarsas haa ta'u jaartis dargaggeettis maalis haa ta'u maasuu tattee waa soofte maal rakkoo qaba iyyaniif dhugaan baran Maaliin naa kannis hin jedhe? Maaliin naa kanni jedhe? ilmi Waaqayyo akka ta'e siif hin kennaa siin jedhee. Akkas hin jenne. Akkas hin Ilmi sun jenne. Waaqayyo. Akkas hin jenne. Akkas hin jennen. Hin jenne. Akkuma fira xarafarraa fuutee hin deemin. Hin jenne. Siif naaf hin galle hin dhageenye jedhi. Waaqayyo abbaa Ayyeeshi Yesuus Waaqayyo akka ta'e. akkas hin jenne. Hin jenne sanis. Hin jenne qortu. Hin jenne na dhaggeeffadhu ka. Hin jenne akkas. Katabadhu na jala. Eeshi maal Si katabu jettee? yookaan waan jedhe Waaqayyo abbaa kan jedhamu wangeera ni jira moo hin jiru? Gaafin keenya jira moo hin jiru? Waaqayyo abbaa kan jedhamus jira. Ilmis Waaqayyo akka ta'e hin jira. Okay, akkas hin jenne ammas na dhaggeeffadhu hin jedhin ka. Abu Mu'aazin jijjiirte. Boori koi ka. Gaafin keenya dura Koi akkasii. bakkaan irraa dhufeen si dhaabbadha. Okay, isin irraa jira. Okay, waan jedhu Waaqayyo ilma kan jedhamu jira moo hin jiru? Isin lachuu deebisa. Ilmichi Waaqayyo akka ta'e caafanii lafa Akkasiin hin jenne. Akkas hin jenne. Lallabdee naan jettan hin lallabu. Akkas hin jenne. Waaqayyo ilma kan jedhamu jira. Waaqayyo ilma kan jedhamu ilmi sun Waaqayyo manni kan biroo maal sun Akkas hin jenne. ilmi sun Waaqayyo Akkas hin sun jenne. jira bara. Akkas hin jenne yaa qortu. ilma waaqayyo jettee amanti moo waaqayyo ilmaa jettee amanti? Yesuus ilma Waaqayyoo jettee amantamoo Yesuus Ilmi illee Waaqayyo ilma jettee amanta. Amma fakkeenyaaf Qorintoos keessatti nuuf garuu Waaqayyo tokkichaa jira innis abbaa jedha. Ni galee? Akkan siin jedhe waan caafanii qulqullaa'an jedhe hundasaayyuu nan jedhaaniin caafanii qulqullaa'an Yesuusin nama jedheera Waaqayyos jedheera ilmas jedheera ergamas jedhee jira. Inni waan hundumaa waa inni macaafni qulqulluu waa isaaf caqasee jiru hundaa nan jedhaan irraan hir'isu. Okay. Waan inni jedhee jiru takka illee hin hir'isu. Akkana jettan Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilma, Waaqayyo hafuura qulqulluu jettan moo jettan? Abu Mu'aazin dhiifamaa na Abbaa dubbisi. kan ilmaa kana fuudha. Yoona yaaman hin beeku. Maal jette waliin? Shaadaan na qabsiisi yoona yaaman hin beeku. Isaan maan fudha? Waan isa shaadaa jedhu kana dubbisa. Waliin kiristaanaa? Eeyyeen. Pente ortodoksii? Teente. Okay. Shaadaa qabachuu deemtaa?
Eeyyan. Kaataan barreeffachuu ture nagalchuu diddan malee ibinoon fa'aa jira maan galchine na beekaa baranne. Okay, mashallah. Si guddisaayye. Siifuullee galcheedha waliin turre. Guddisaanii bakka kiyya kanatti ustaad. Oh. Eh? Laa ofii ol guddaa daasitti isin lamaa wal biratti. Okay. Toleeyye. Wanta as videoon si argaayye koy. Okay. Dukkaana kan jira afaan ol qaba. Ni mul'adda? Naaga callotti mul'atu. Dukkaana kan jira bakka ifaatti mooshaa bakka hin qabu. Bakka Mabraatuma biyya Itoophiyaa kana nu rakkebbo. Bakka ifaa waan naqisha bakka hin qabu. Akkasi. Ni kukkutee. Namni si bira hin jiru? Hin jiru ifaanuma hin dabalame qoyoo mul'atu. Okay, akkasi kun amma hin mul'ata. Ammoo Akka reefu goote san ifaa gadi kana gara gadi butte san inni mul'ata. godheeraam. Qortuun ifaa siifaa ibsitu qoy. Qortuu bira hin jirtu? Tasanatti fi malee jetti. Okay. Ofii dukkana seenaa jira. Ibsaan farraa ifee fi maal fayyada? Maal takkama? Dukkana sabara baraa. Mabraatuma ibsiife gara obboleessa keetii deemu deema. Qortu qottoota iyyuu qorannee. Okay, shall. Okay. Deem bu'aati Kiristoos. Barsiisee dhabne ilma waaqayyo jechuu. Amma qortuu gurbaan kun islaama moo kiristaana? Ilma waaqayyo malee waaqa ilma isa jira. Qortuu? Maali yaanetu waaqayyoodha moo? Naa booda kanya gaafa dhume jechuun waa'ee kiristaana. Okay, booda kan ni jenne Maalirraa qabaan gaafadha. Obboleessi kee islaama ture moo kiristaana ture? Ishii erga carraanaa kennite ishii waan gaafadha. Qoyi nan gaafadha ishii erga carraanaa kennite waliin. Ati peenteedha? Eeyyen. Ati peenteedha waliin? Okay, soolaa shanan natti himime? Okay, soolaa shanan natti himime. TikTok irra dhageessifiifu fidi wangeela irraa fidime soolaa shan kan jedhu hin jiru wangeela irraa soba hin jiru wallahi hin jiru. Okay, soolaa shan hin jedhan soolaa shan. Qoyi siifin kenna ishii inni yoo. Nan qabsiiftu yoo na yaaman nan deema mabumaas. Segaafsis. No soolaa shan jetti mee soolaa shan kan jedhu eessa jira wangeela irra kiristaanii akkanuma ofirraa kalafaa kaatanii. Okay. Anyway, inshallah ibsadhu. Okay. Qortu obboleessi eenyu maastariin kiristaana ture moo islaama ture? Ustaaz Zainatti dhufu jecha irraa qabsiisaa ka qortuutti deema. Okay, inshallah. Barisuma mataa uwwuuf hin jira kana waraabara. Eeyuuti dirfaa. Soolaa shan qopheessaa soolaa shan yookaan hoolaa shan qopheessaa. Okay, inshallah cufadhu ati qortuu ta'e cufadhu inshallah yookaan buulla hin dandeessa. Wali jirtu? Jira. Tole, Yesuus Kiristoos akka ilma namaa ta'e ni amantaa? Eeyyan amma amanee jira. Yesuus akka gartee waaqa qabu akka waaqa waaqessu ture waaqaaf sagaduu ture amantaa? Ni amana. Rabbiin tokko malee hin nyaatu hin dhugu Muhammadis ergama akka ta'e ni amantaa? Museenis Salomoonis? Ni amana. Maashaallah. Tole, kanuma inshallah. Shahaada harka kee quba ol qabi inshallah. Allahu akbar. Najalaa jetta inshallah. Ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa abdullahi wa rasuluhu ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru Muhammadis
Muhammadis nagaa fi rahmanni isaanirratti haa jiraatu nagaa fi raamanni isaanirraa jiraatu garbicha rabbii fi ergamaa rabbii kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheera. Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos rabbiis miti ilma rabbiis miti garbicha rabbii fi ergamaa rabbiiti kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa baradhee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Yesuusuma Yesuus namuma Waaqayyoon waaquma Aaboo waaqummaa fi gooftummaa osoo hin ta'in nama ta'uu malee Yesuus Kiristoos waaqa akka hin taane amaneera. Guyyaan xumuraas ni dhufa jeenaan dhugoomsa. Abiddaa fi jannaniinis ni jira jeenaan dhugoomsa. Yaa rabbii kiyya islaamummaa arranaa kennite tanarra na jiraachisi. Irratti na ajjeesi irratti na kaasi. Jannata naaf kenni. Allahu akbar. Obboleessa koo waliin baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala fadhasaatiin si gammachiise baga islaamummaa si fide baga nama waaqessuurraa ilma namaa waaqessuurraa waaqayyo ilma namaa uume waaqayyo naman ta'in kan laman ta'in kan sadin ta'in kan dhiiran ta'in kan shamaran ta'in kan ilmoon qabne kan haadha manaan qabne hagartee waaqummaa isaatiin jiraatu kan hin mul'anne kan hin nyaanne kan hin dhuyne kan hin geeddaramne baga isaaf masakamte Yesuus illee hin ganne galanni rabbiif haa ta'u. Maqaan ati jaalattu jira? Maqaan kan maatii kami? Kan sii baasan? Abdiyaameeti kun kan tiktaakeeti. Maashaallah. Islaamummaa irratti Rabbi subhaanahu wa ta'ala si haa jiraachisu. Galanni Rabbi subhaanahu wa ta'ala isaaf haa ta'u. Rabbiin jiruu bareedduu si haa jiraachisu. Jabaattee gartee barattee yoo jiraatte malee yookaan dubartiin dhuftee Yesuus suma fayyisa. Yesuus jedhan Yesuus jechaa oolan. Kuni naman baaftu. Karaa gartee sirrii kanarra kan jiraatu Rabbi si haa taasisu. Sooma nan qaafetti fufii qaama qulqulleeffadhu dhiqadhu. Garee eenyu kuno Abdii Muusaa fa'aa maammees telefoona oona Khaalid lakkoofsa kee ergii fi hin baratte inshallah. Rabbi siif haa laaffisu. Soonaa shanii fi maarree shan waan jedhamu wangeelraas takka hin jirtu. Yesuus takka waaqa kan jedhu yellam. Yesuus waaqa qaba. Waaqatti booya. Waaqaaf sagada. Waaqa nuu kadhata. Waaqa kadhadhaa jedha. Mana abbaa kooti jedha. Mana hin qabu ifiifu. Mana abbaati. Biyyi lafaatis kan gartee rabbiiti kan isaatii miti. Kan waan hunda uumee gartee dhaabuu itti kenne waaqayyoodha malee. Yesuus haadha qaba. Waaqayyoon haadha hin qabu. Waaqayyoon hin geeddaramu. Yesuus nama. Waaqayyoon namaa miti. Jiruu bareeddu kan jiraatu Rabbi si haa taasisu. Baga dhufte inshallah sirratti dheereessee dhiifama guddaa wal barsiifna inshallah. Kanumaan siin jedha maal jettaniin inshallah abdii. Ustaaz bareedaadha. Jazaakumullah khairan waan jedhamu sinuu jettanii yeroo namni jiru kana carraa kanatti fayyadamtanii barumsatti itti fuftan yookaan ammoo lallabatti fuftan bareedaadha yaada inshallah. Keessanuu ga'a. Bareeda. Tole inshallah kiristaanonni silaa kiristaanonni hin jirtanii jiran. Jira. Kiristaanonni. Abumuaz. Eenyu? Okay. Wali. Okay. Kami. Boori naga jiraatte. Nagaan si. Baga walumaan jiraanne. Tis baga jiraatte yoo. Okay, bareedaadha. Waa'ee Qorintoos keenyaa sanitti achi deeman. Qorintoos takka fudha takka lakkoofsa sadii kanaaf. Yesuus mee ati mee Abumuaz. Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e itti namantu ati. Waaqayyoon ilman qabu jedheetti namanaan.
Fakkeenyaaf macaafarra kan jiru Macaafarra kan jiru ilmaan hedduu. macaafarni atis Ilmi hedduu macaafarra kan jiru. macaafaan nama mormita waan ta'eef macaafarra kan jiru kallattiidhaan Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e ilma Waaqayyoo Yesuus ani ilma Waaqayyooti kallattiin kan jedhe hin jira. Yesuus ani ilma Waaqayyooti. ilma Waaqayyooti. Yesuus ani ilma Waaqayyoo. Yesuus ani ilma Waaqayyoo jedhe. Hojii dhumti isaayyuu ilma Waaqayyoo akka ta'e argisiisa. Fakkeenyaaf Akkas hin jenne. Akkas hin jenne. Yohaanis boqonnaa Dhagaan jiru. xiksiidhaan haasofnaati. Luqisiidhaan haasofna. Beekee bar. Beekee bar. Akkaan jedhe. Yesuus ani ilma Waaqayyooti barattoota isaatiin jedhe. Isa isaan jedhan dhugoomseeraaf. La ilaha. Ilma Isa isaan dhugoomsan. isaan jedhan Isa isaan jedhee akkas hin jenne. dhugoomseeraaf Okay. jechuun sirriidha jechuu Okay. isaati. Okay, ilma Sirriidha Waaqayyoo jechuu jechuun. isaati. Okay. Yesuus qofaatu wangeela keessatti ilma Waaqayyooti moo kanneen biraas hin jiran? Ilmummaan Waaqayyoof ilmummaan Yesuusii fi ilmummaan akka Akkas hin kooti jedhu. kuni An akkas jedhe. Akkas hin jedhe. Simbaanu simbaanu. La ilaha. Jira. Waan jedhe. Laaftu boorii koo nagamoo walii gala. Okay, ilma dhaggeeffadhu. ta'ee La ilaha illallah. Boorii. si dhaggaan jira. Ilma Waaqayyoo. Tokkicha ilma Waaqayyoo. Tokkicha ilma Waaqayyoo kan jedhu ilma biraa ni qaba Waaqayyoon. Waaqayyo ilma qaba. Yoo okay kanaafuu tokkicha ilma Waaqayyoo gu jedhe amma tokkicha maammeen kun tokkicha ilma kootiiti kan yoon hin jedhe ilmi biraan hin qaba jechuudha. Tokkichadha kan jedhameefi. Seelluq afaan Oromoo deebina. Jedhameef hin jenne. Ilmi dhiiraa tokkichi kan hin qabu maammee kana qofa hin jedhe ilma dhiiraan hin qaba jechuudha. Hin qabdu hin qabdu. Goobas Waaqayyoon akkana jedha tokkicha ilma isaa biyya lafaatiif jaalate amma biyya lafaatti kan tokkicha Yesuusin alatti ilma ni qaba Waaqayyoon yoo kan argamu taate kijibata Yesuus kijibata wangeelli sobata. Hin qabu garuu laakkamseete. Garuu kan garuu garaa keessaa waan garaa keessaa natti himte waan wangeelarra bar walii galaa jira. Na dhaggeeffachuu maaliif barreessa. Anifati yeroo baay'ee wal dhaggeeffachuudhaan wal dhabaarra. Akkamseete. Yesuusii ilma tokkicha sanii jedhameef suni ajajamaadha. Ergamaa akka Musee faa miti, ergamaa akka Isaayyaas faa miti, akka Daawud faa miti. Ilma Waaqayyoo isaa yaada abbaa fiixaan baase, yaada Waaqayyoo fiixaan baase. An kanan jenne kun yaada keeti, kun yaada wantoota sammuu keetiin uummata ittiin lallabin afaan Oromoo accir is very simple just like a piece and cake. Waan dhaggeeffadhu. Ilma tokkicha Yesuusiin malee ilma ni qabu moo hin qabu Waaqayyoon? Qaba hin qabu hin qabu. Kanaafuu kana ni qaba moo hin qabu? Hin qabu. Kana okay yoon si kannee ilma akka qabu. Fidi. Okay. Ifreem ilma Waaqayyooti moo ilma Waaqayyooti miti? Ilma dhanni jedhame isa kana miti. Oh my God hin jiru naan jedhaa amma amana. Ilma Yesuusiin alatti Waaqayyoon wangeelarraa ilma ni qaba moo hin qabu? Haaluma jarree kam taana jiran afaan Oromoo guddaa bira dhufan dhiisan. Muhammadiin malatti Waaqayyoon Muhammad ni qaba wangeelarra hin qabu yennaan yoo kabiraan haqanni ta'e hin fudhadhuan. Ilma Yesuusiin malatti hin qabu naan jettee 10, 13, 14 sii fida wangeelarraa. Ilma hangafa Yesuus ani hin beeku quxxusu moo jiddu galeessa. Maali jirana kiristaanonni qottaa gala. Qoy Bumuaz takkaana dhaggeeffadhati. Abu Muaz si dhagaan jira rooba keessa ol ba'e. Lakki maaf wal arrabsina mootii. Firii baafur. Sorry yaa sirrii firii baafuridha. Maastar kana bira shaataa jira malee. Abu Muaz nama gooftaa mucaa gooftaa. Koy borii. Mee koppiliin gora. Ani mucaa moo Waaqayyoo sin godhu taanaa ammoo. Gurbaus. Mee koppiliin gora buleeyyan. Manni ajajamaan jiru koppiliin kii gora mee koppiliin. Usinaan hin jedhin nama dheekkaminaa mana keessanitti. Lala sin dheekkamne it's okay.